Shama kam jirtu harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota maatii Kunistira Media. Kunistira Media ni gaa torbeedhaan sagantaa isa beektota, hayyoota, abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, abbootii qabeenyaa fi dargaggoota dhalootaaf ergaa ni dabarsu kan jedhu yeroo yeroodhaan kan isinii dhiyeessu kunoo amma jalqaba. Maarree guyyaa har'aas egaa keessummaa addaa tokko qabna. Innis hayyuu qorataa seenaa fi barreessaa kitaaba maqaa isaa Faaya Dubbii jedhu kan barreessan nama jaallatamaa fi kabajamaa tokko guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanneerra. Maarree turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerraa keenya gamanaati. Kunis jira. Turtii gaarii qabaadhaa. Turtii gaarii. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddanii. Mee daawwattoota Kunistira Meediyaatiif maqaa keessaniif haala guddina keessanii? Ulfaadhaa. Maqaan kiyya Gololcha Galchuu jedhama. Qorataa aadaa fi barreessaa kitaaba Faaya Dubbiiti. Guddaa guddisnee siin galateeffannaa. Akkuma beekamu egaa kitaabni maqaa isaa Faaya Dubbii jedhu giddugala aadaa Oromoo Finfinnee irratti bakka hayyootni adda addaa irraa argamatti yeroo jalqabaatiif bifa ho'aadhaa bifa ajaa'ibaatiin keessummeeffameera. Baga milkooftan isiniin jennaa maqaa daawwattoota Kunistira Meediyaatiin. Kana asittis miidiyaalee adda addaa kanneen akka Mijuu Dilbataa, Addis Miidiyaa Neetwoorkii fi Wayyuu Holistik Miidiyaa dhiyaattanii dhimma kitaaba keessanii kana yeroo adda addaa miidiyaarraa egaa ergaa dabarsaa akka jirtanidha kan argaa jirru. Kunistira Meediyaanis kitaaba Faaya Dubbii jedhu ilaalaa turreerra. Qaan Faaya Dubbii jedhu ka'umsa isaarraa kaasna. Mee akkamittiin maqaa kana argattan? Ka'umsi maqaa kanaa maali? Akkuma jedhame kitaabni kun kitaaba yeroo gabaabduutti barreeffamee maxxanfame. Haga maxxanfame kanatti beekamtii guddaa miidiyaa adda addaa irratti argatee jira. Inni kun akka inni argatu godhe keessattuu maqaa isaa kana. Maqaa isaa Faaya Dubbii jedha. Faayi Dubbii kun namoota hedduun qaama yookiin nafa namaa qofattuu faayama. Dubbiin akkamiin faayamti jedhani. Angaruu dubbiin faaya qabdi. Dubbiin faaya hin qabne faara hin qabdu jedhee ta'anii kaalaal. Kanaaf dubbiin faayamuu qabdi. Dubbii jechuun hariiroo addunyaan kun walii hidhatee jiruu jireenya isaa keessatti dalagatu. Hariiroo addunyaan kun nagaa tasgabbii keessa uumu. Hariiroo addunyaan kun dinagdee guddifachuu fi eenyummaa fi calaqqisuu keessaa fi waan bu'uuraa waan ta'eef dubbiin faaya qabdi jedhee ani keessa jira. Mee kitaaba kana barreessuudhaaf kaka'umsi bu'uuraa akka kitaaba kana barreessitan kan isin taasise maali? Egaa waan hedduu wanni na taasise. Dhaloota dubbii daareeru jira. Dhaloota dubbii akka hin daarre wantooti dubbii kana akka isaan daarsisan godhan dhiibbaa waa adda addaa jiran sirnoota dabaran keessattuu baay'ee jira. Sababa kanarraa ka'eeti dhaloota dubbii daaree jira. Har'a addunyaan nuti ammarra jirru kun addunyaa jaarraa 21ffaati. Jaarraa 21 kana keessatti addunyaan tun naman keessummeessine qabdi. Namoota afur atilis yoo xiqqaate gara nama afurii hin keessummeessitu. Tokkoffaa namni isiin hin keessummeessine nama if hin taane hin keessummeessitu. Nama if hin taane hin keessummeessitu. Nama saba hin taane hin keessummeessitu. Nama biyyaaf hin taane hin keessummeessitu jechuudha. Kanaaf nami addunyaa kana injifatanii ce'anii mo'achuu fi waan kana keessaa ba'uu qaba. Kabaanuun immoo dubbii fi ciminaan waan ta'e kanaaf ani waan kana irra bu'uureffadhe namoota ja'a isaan addunyaan tun keessummeessine maali? Jedhu inni tokkoffaa gowwaa ka jedhu argadhe. Gowwaan addunyaan tun baay'een keessummeessitu. Gowwaa. Lammaffaa hiyyeessa. Hiyyeessa baay'een keessummeessitu jaarraa ammarra jiru kuni. Sadaffaan sodaataa. Yaraa jechuudha hin keessummeessitu. Nama yaraallee hin keessummeessitu. Inni kun immoo boosee hin keessummeessitu. Nama boosee nama hojjan isa kanallee hin keessummeessitu. Mijaffaan kijibaan keessummeessitu jechuudha. Kanaaf dhalooti waan kana addunyaan hin keessummeessine kana Faaya Dubbii kanaan beekee hammeenyaaf badinna hiyyummaan qabdu.
Ka iftee dhabuun qabdu, ka kijibuun qabdu, ka gowwummaa fi deegii qabu san ibsuu fi isa kanarraa ka'eeti bifa kanaan yoo seene waan kana naaf gita. Quuqaa garaa kiyya keessa jiru sannaaf addee sannaagee na qabbaneessa waan jedhu irraa ka'eeti ani isa kana barreessuu danda'e. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota maatii Kunistira Miidiyaa. Kunistira Miidiyaan egaa guyyaa har'aa barreessaa keessumaayyuu Faaya Dubbii kitaaba Faaya Dubbii kan jedhu kitaaba kana argaa jirtu. Kitaaba Faaya Dubbii kana irratti immoo egaa obbo Gololchi Galchuu wantoota isaan barreessan keessaa Kunistira Miidiyaan kitaaba kana dubbiseetu jira. Kitaaba dubbise kana immoo tokkoon isaa gaaffii bifa gaaffiitiin kan gaafannuu fi maaliif akkas jedhanis dhalootaaf ergaa akka ta'uu fi kan waliin turuu ta'a. Isinis turtiin keessan wajjin ta'uun affeeraa keenya gamanaatiin turtii gaarii taasisaa. Turtii gaarii. Miira keessan kana keessatti wantoota baay'ee ilaalleerra. Isaan keessaa keessumaayyuu dubbiin mammaaksa hin qabne sangaa nama hin qabne maal jechuudha mee? Dubbiin mammaaksa hin qabne sangaa jedhani. Dubbiin mammaaksa bareeda. Yoo mammaaksi hin jirre dubbiin tun hin dheeratti. Waan baay'ee haasa'anii waan baay'ee haasa'anu malee jibichi dubbii san keessa waan hin jirree fi dubbiin mammaaksa hin qabne sangaa jedhanii jechuudha. Nami mammaaksa hin beekne immoo maal jedhama ka jedhu waan baay'ee lafa godhamee jira. Nami mammaaksa hin beekne dubbii hin beeku. Nami dubbii hin beekne immoo korree jedhama jechuudha. Korree jechuun maal jechuudha mee? Korree jechuun nama mammaaksa hin beekne ka dubbii qofa jalli jedhee dubbatu. Dubbiin sun garuu dubbii osoo hin ta'in dudubbii jedhama. Dubbii fi dudubbiin tokko miti. Dubbiin dubbii ijoo ka faayanteetu ka mammaaksa qabu. Dubbiin immoo iyyuu calli jedheetu maan namuma dubbateef ka dubbatamu jechuudha. Kanaaf mammaaksa kana yeroo hiikanu namoota adda addaa kallattii adda addaatiin hiikanii jirani. Ani namoota mammaaksa hin beekne sadi gurguddaa qoodee ilaaleera. Nama mammaaksa hin beekne nama mammaaksaatti hin fayyadamne. Inni tokkoffaa korree jedhee jira namni mammaaksa hin beekne. Korreen kun tokkoffaan korree dhoobbu jijibmi jedhani. Mammaaksa gonkumaan beeku ijjumaan beeku. Waan mammaakanuuf illee hin beeku. Mammaaksi yookiin dubbii namarraa fida jedhee qofa eegata malee mammaaksa barumsa kenna jedhee eegatu. Kanaafuu warri akkanaa kun akaakuu korree dhoobbu jijibmii keessa qoodama jechuudha. Amala hedduu qaba. Achirraa argachuun danda'ama. Inni lammaffaan korreen matikina jedhani. Warri kun immoo korreen matikinni kuni mammaaksa xiqqoo wayii beekanii sanuu mammaaksa amaaddaa kan nama miidhu, kan saba miidhu, kan qaama miidhamaa miidhu, kan ibsaayyuu garagalee miidhu isaan kana faa beekanii. Inni kulleen korree mataa isaatu amala adda addaa qaba. Isa kana inni sadaffaan korree ka jedhamu warra mammaaksa hin beekne addee sadii qoodeera siin jedhee jira. Korree dhidhiitattuu jedhani. Warri korree dhidhiitattuu jedhan kun dubbachuu fedhu mammaaksa mammaakuu fedhanii mammaaksa waliin dhufanu. Isaan mammaaksa jaallatan malee mammaaksi isaan hin jaallatu. Hin jaallatan jechuudha. Kanaaf mammaaksi isaan jaallatu mammaaksa kana jalqabanii ka'anii otoo hin xumurre karaa itti hurraafu jechuudha. Kanaafuu korree jedhama. Dubbiin mammaaksa hin qabne sangaa namni mammaaksa hin beekne korree jedhama beekama. Kitaaba lafa deemu dhagaa guyyaa har'aa Kunistira Miidiyaa wajjin turtii taasisaa kan jirrudha. Egaa keessumaayyuu uummanni Oromoo keessatti afoolawwan hedduu jira. Isaan keessaa yeroo ammaa kana Faaya Dubbii jechuudhaan egaa haala ajaa'ibaa ta'eetiin barreessaan kitaaba Faaya Dubbii nama jaallatamaa fi kabajamaa obbo Gololcha Galchuu wajjin Kunistira Miidiyaan egaa yeroo lammaffaadhaaf waliin turtii taasisaa jirra. Marree turtiin keessan wajjin ta'uun affeeraa keenya gamanaati. Waan sadiin baddi nuun jettan kitaaba kana keessatti maal jechuudha? Waan sadiin baddi maal jechuu barbaaddaniitu? Egaa ulfaadhaa wanni sadii waan sadi baddi jedha Oromoon yeroo dubbatu. Wanni sadii waan sadi badu tokkoffaan hiiboon barbaacha baddi. Inni lammaffaan dubbiin caqasa baddi. Inni sadaffaan immoo iyyuu ojuun yookiin abjuun hiikamsa baddi. Wanni kun waan kana bada jenna mataa miillisii badee jechuudha. Kanaaf wanni sadi waan sadi baddi kan jedhu dhalooti kana dhagee immoo
oojjuu nama fedhe biraan geeffatu. Geeffatu. Nama bira geeffatan qofa jira. Nama bira geeffatan nama hiikuuf jira jechuudha. Hiiboo immoo barbaada waaqa lafa sa'a nama jedhan malee hin beekne jedhanii akkasitti ittiin fiiganu. Akkasumas dubbiillee caqasa bannaan badda waan ta'eef dhalooti immoo dubbii kana caqasee qabatee baratuu qaba jechuudha. Kana kitaaba faaya kana keessatti bakka guddaa kan qabu tokko kitaaba kana keessa argineerra. Goduu yookiin maatiin bade sadii jettanii jirtu. Maal jechuu barbaadaniitu? Waas tokko bu'uurri isaa maatiirraa ka'a. Maatiin immoo akka naannoo Gujii kana goduu jedhama. Goduun badda sadii jedhee ka'eeti achirratti lafa gaa'ee jira. Goduun badda maanii yoo jette tokkoffaa goduu daa'immaa itti gaarrifatte. Maatii daa'immaa itti gaarrifatte. Ka ajajanneef ka jalaan caqanne ka waliin caqanne ta'inaan tokko maatiin sun badee jira. Lammaffaa maatii abbootiin itti gajaajjite badee jira. Sadaffaa maatii haadholee itti saphaaphite badee jira jechuudha. Gajaajjite jechuun waan gadigaloo birayyoo dhaggante abbootiin maatiin sun badee jira jechuudha. Saphaaphite jechuun hanna baala hin qabne wanti xiqqoo yoo jedhamu taate maatiin sun badee jira. Goduun badda goduu sadii jedhee akkaataa santi. Namuu daangaa fi eegatee jiraata. Abbaan warraa akka abbaa warraatti, haati manaa akka haadha manaatti, daa'imman illee gahee fi keessaa amala sanii qabatanii deemuu qabanii abbaan warraa karaa sadiin gurra bada. Maal fahimee gurra ni badu? Tokkoffaa yoo hoogise gurra bada. Warri kun akkana hoogise jedhani. Lammaffaa yoo inni callise warra bada. Yoo inni lakkise qabeenya bada. Addee warri badu. Addee qabeenyillee badu. Abbaan warraa hoogise dubbatee gurra badu wayyaa jedhama. Kalee kitaaba faaya dubbii jettanii nuuf fiddan kun waan guddaa dhaloota barsiisa. Keessumattiyyuu kitaaba kana keessatti hiyyeessa afur bakka afuritti qooddan. Hiyyeessi kunis eenyu fahimee bakka afuritti hiyyeessa isin qooddan kun? Akkuma hangafa siin jedhee tokkoffaarratti nama addunyaan kun hin baanne hiyyeessa jedheera. Warri hangafa jaan kee keessatti mammaasa keessallee jira. Hiyyeessa karra bahu watti duubaan mul'ata. Gaafa inni karra gadi jedhu qullaa waan ta'uuf qaama isaa nafisa duubaan mul'ata jechuudha. Hiyyuu waantu. Wanni gadheen akka hiyyummaa hin jiru jechuudha. Kanaaf hiyyeessi kun meeqa jedheetti ilaalee qoradhe. Hiyyeessa kana iddoo afuritti ilaalee qoradhee lafa godhee jira. Inni tokkoffaan qadhaaba jedhanii aadaa hawaasa Gujii kana keessatti kan ittiin beekamu qadhaaba jedhanii qadhaabi kun nama durumaanuu won qabne. Kama akkasumatti kabajamee qadhaaba jedhanii lafa godhanu. Isa kanaan tokkoffaan qadhaaba. Inni lammaffaan deega. Deegi kun immoo nama kaleessa hoo qabu kaarra dhabe sababa hongee haa ta'u sababa lolaa sababa garaagaraatiin uumamaan ta'uti kun deega jedhama. Kun immoo inni sadaffaan hiyyeessa buuxicha jedhani. Hiyyeessa amala hin qabne ka amalarraa fixee karra fixee qabeenya fixee jiru kun hiyyeessa buuxicha jedhanii sadaffaa. Inni arfaffaan immoo hiyyeessa baxxicha jedhanii ka indillee ifirra watuulee hiyyummaa ifii beekate ifirra awwaajaa oolu kasammuullee deege hiyyeessa baxxicha jedhee ka'ee ifirti qonnee jedhee isa kanaan hiyyeessa adda afurii qoodee laalee jira jechuudha. As egaa keessumaayyuu kitaaba faaya kana keessatti barbaachisummaan mammaaksota adda addaa maaf as keessa taa'e kan jedhu kunis jira. Miidiyaan egaa miidiyaalee adda addaatti dhiyaataniiru sirriidha. Garuu isaan irraa immoo addatti keessa isaa seenneetu bakka tokko isinis akka dubbiftanii keessa isaa ilaaltaniif asumaan kunis jira. Miidiyaan ergaa isinii dabarsa. Isin keessa namas wajjin ta'uun affeera keenya gamanaatti turtii gaarii nuuf qabaadhaa. Turtii gaarii. Mee as keessatti kitaaba kana keessatti wantoota ajaa'ibaa hedduu argaatu jirra. Keessumaayyuu kitaabni kun hiikoo keessaan akka sookoof sorgoo kan jennu of keessaa waa qaba. Keessatti ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Yeroo dubbisan gowwaan waan afur hin beeku jettanii jirtu. Gowwaan kan jennu fa'a eenyu fahime? Gowwaan waan afur hin beeku. Wanni gowwaan hin beekne waa hedduu jira. Garuu waan afur hin beeku jedhee barreessee jira. Tokkoffaan gowwaa aadaa fi hin beeku. Nama aadaa fi hin beekne gowwaa kan jedhamu. Inni lammaffaan immoo addee fi hin beeku. Addee namaa ta'e addee fi lakkisee
yookiin gadi bu'ee ta'e yookiin ol dabaree ta'e. Kanaafuu tokko gowwaa nama jedhaan nama aadaa isaa hin beekne, nama addee isaa hin beekne, nama immoo afaan ifii hin beekne. Afaan eenyummaa saba tokkoo keessaa afaan murteessaa afaan ifii hin beeku. Inni kun mallattoo isaa sadaffaa. Inni arfaffaan afaan qabatee hin ta'e. Yoo inni nu muummee baay'ee jechuudha. Waan kana afur wallaallaa inni nu muummee baay'ee. Kanaaf gowwaan waan kanaan beekamaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu kitaabni kun haala ajaa'ibaa ta'eetiin keessumaayyuu fuula inni qabu 204 qaba. Yeroo jalqabaatii fi kan isaan barreessanii kitaaba kana hoo? Amma marsa lama maxxanfameera ammuma. Yeroo lama ammumaayyuu ji'a maxxansaa deema. Amma yoogaa kun marsa lammaffaadha. Marsi tokkoffaadha jennee amma lammaffaayuu maxxansaa jirra. Kun ammuma marsa lammaffaa amma dhihoo tanatti juma kana keessa bifa ajaa'ibaa ta'ee fi bulee horaatii fi naannoo si'ee kan jiran bifa ho'aa ta'een yuunivarsiitii bulee horaa keessatti eebbisa. Kitaaba kana ilmi saxxoo hidhateef intalli abuyyaa laakkaate bitatuu qabdi. Kanaaf yeroo dhikoo keessatti isin beeksinya obsaan na eegadhaa jechuu barbaada. Kan dura maxxanfame dhumaree xumuramee. Miidiyaan egaa nama jaallatamaaf kabajamaa barreessaa kitaaba Faaya Dubbii kan jedhu obbo Gololchaa Galchuu wajjin turtii taasisaa jirru marsaa tokkoffaa asirratti xumurra. Egaa marsaa lammaffaa hanga wal agarruutti yuutuubii chaanaalii Kunistira Miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii gochuudhaan akka nu waliin turtan affeerra keenya gamanaati.